Akkam jirtu burqaa oduurraa oduun isiniif dhiyeessaa jalqabarra mata dureewwan oduu isinitti himuudhaan itti aansuudhaanis bal'ina isaatti kanan darbu ta'a. Oduu keenya kan jalqabaatiin hooggantoonni Eertiraa fi Gibxii guyyaa kaleessaa wal arguun dhimma Itoophiyaa irratti mari'achuun dhagahame. Biyyoonni lameen yeroo ammaa kana akka diinota Itoophiyaatti ilaalamanii fi hariiroon isaan Itoophiyaa waliin qabanis laafaa ta'e Eertiraa fi Gibxi guyyaa kaleessaa mari'atanii Eertiraa fi Gibxi dhimma Itoophiyaa irratti maal jedhanii mari'atanii gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a. Gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin ammoo Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Haarisii fi Kilintan icciitii US akka hin arganne dhorkanii. Kana malees pirezidaantichi aangawoota Ameerikaa duraanii hedduun isaanii icciitii Ameerikaa akka hin arganne dhorkanii jiru. Dhimma kanas bal'isee kanan isinitti himu ta'a. Mata duree oduu keenya kan xumuraatiin Israa'el haleellaa cimaa Liibaanos irratti gaggeessuun ishee dhagahame. Israa'el maaliif haleellaa cimaa Liibaanos irratti gaggeeste? Dhimma kanarratti Liibaanosoo maal jettee gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a. Akkam jirtu daawwattoota burqaa oduu chaanaalii kana chaanaalii burqaa oduu irratti oduu dhugaa ta'e kan biyya keessaa fi alaa guyyaa guyyaadhaan argattu. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa, viidiyoo kana immoo laayik godhaa isiniin jechaarra bal'ina oduutti kanan darbu ta'a. Hooggantoonni Eertiraa fi Gibxii guyyaa kaleessaa wal arguun dhimma Itoophiyaa irratti mari'achuun isaanii dhagahame. Biyyoonni lameen yeroo ammaa kana akka diinota Itoophiyaatti ilaalamanii fi hariiroon isaan Itoophiyaa waliin qabanis laafaa ta'e Eertiraa fi Gibxi guyyaa kaleessaa mari'atanii marii isaanii kanaanis biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne dhimma ulaa galaanaa irratti murteessuu hin danda'an jechuu waliigaltee irra ga'uu isaanii beeksisanii yeroo itti dhimma ulaa galaanaa fi galaana diimaa irratti Itoophiyaa fi Eertiraan ija shakkii wal ilaalaa jiranii fi tarii waraannis ni ka'a jedhamee sodaatamaa jiru kanatti miidiyaaleen biyya Gibxii hooggantoonni Eertiraa fi Gibxi dhimma galaanaa irratti mari'achuu isaanii gabaasanii. Pirezidaantiin biyya Gibxii Abdul Fattah al-Siisii ministeera dhimma alaa Eertiraa Osmaan Saalee waliin wal arganii akka mari'atanii fi marii isaaniitiinis dhimma galaana diimaa fi fedhii Itoophiyaan ulaa galaanaa irratti qabdu irratti akka mari'atan kan gabaase miidiyaan biyya Gibxii Deelii Niwus Ijipti jedhamu. Maricha irratti pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii qaamaan argamuu baatus ergaa karaa ministeera dhimma alaa pirezidaantii Gibxiif ergeen biyyi isaanii Gibxi waliin hojjechuuf fedhii akka qabdu beeksiseeras jedhame. Marii isaaniitiinis biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne kanneen akka Itoophiyaa giddu seentummaa dhimma ulaa galaanaa irratti taasisan akka dhaabuu qabanis waliigaluu isaanii miidiyaaleen biyya Gibxii gabaasanii. Waliigaltee Piriitooriyaatti kan hin gammanne Eertiraan Itoophiyaan har'a moo borna weerarti laata jechuun sodaa keessa kan jirtu yoo ta'u, biyya dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irratti diina Itoophiyaa taate Gibxitti firoomuuf yaaduun ishees Eertiraan gargaarsa Gibxii akka barbaaddu agarsiisa jechuun xiinxaltoonni ibsaatii jiru. Gama biraatiin immoo Eertiraan humnoota TPLF garee Dabratsiyoon waliinis mari'ateera kan jedhamaa jiru yoo ta'u, Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti waraanni dhalachuu danda'a jechuunis xiinxaltoonni siyaasaa ibsaatii jiru. Tibbana walgahii paarlaamaa irratti dhimma kanarratti kan deebii kenne Dr. Abiyyi dhimma galaana diimaaf jennee Eertiraa waliin lola keessa galuuf fedhii hin qabnu jedhe. Ta'us garuu galaana diimaa irratti Itoophiyaan dantaa akka qabduu fi dhimma kanarratti Eertiraa waliin mari'achuun duudhaa kennanii fudhachuutiin Itoophiyaan galaana diimaa irraa akka fayyadamtu barbaannas jedhanii. Mata duree oduu keenya kan biraatiin Tiraamp Haarisii fi Kilintan icciitii US akka hin arganne dhorkanii. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eeyyama pirezidaantii itti aantuu duraanii US Kaamaalaa Haaris odeeffannoo icciitii biyyattii akka hin arganne dhorkanii. Kaamaalaa Haaris filannoo pirezidaantii Ameerikaa 2024 Doonaald Tiraampiin kan mo'amte yoo ta'u, aangawoonni duraanii Ameerikaa odeeffannoo icciitii biyyattii si'achi akka hin arganne dhorkaman Haaris qofas miti. Dabalataanis ministeerri dhimma alaa duraanii US's odeeffannoo icciitii biyyattii akka hin arganne warra dhorkaman keessaa isa tokkodha. Tiraampis namoonni kun odeeffannoo icciitii biyyattii akka hin arganne kan isaan dhorkamaniif faayidaa biyyoolessaa keenyaaf gatii waan hin qabneef eeyyamni isaanii akka dhorkamu murteesseera jechuudhaan sababbii dhorkii kaa'eefis himeetu jira. Oduu keenya kan xumuraatiin Israa'el haleellaa cimaa Liibaanos irratti gaggeessite. Rookettiin Liibaanos irraa itti dhoka'uu hordofee Israa'el haleellaa cimaa Liibaanos irratti gaggeessuun ishee beekame. Humni waraanaa Israa'el ibsa baaseen bakkeewwan rookettii irraa dhukaafamanii fi wiirtuuwwan ajaja Hizboollaa hedduu mancaasuu isaas beeksise. Ji'a sadaasaa keessa Israa'elii fi Hezbollaan dhukaasa dhaabuuf erga walii galanii rookettii yeroo jalqabaaf Liibaanos irraa gara Israa'elitti dhukaafame. Ministeerri fayyaa Liibaanosis akka beeksisetti haleellaa Israa'el gaggeessite kanaan daa'ima tokko dabalatee namoonni 2 yoo du'an 8 ammoo madaa'aniitu jiru. Liibaanos biyya Hezbollaa dabalatee hidhattoonni Filisxeem hedduun keessa socho'anidha. Haleellaa rooketti Israa'elitti dhukaafameef gareen hanga ammaa itti gaafatamummaa fudhate kan hin jirre yoo ta'u, Hezbollaan gamasaan haleellaa rooketti kana keessaa qooda kan qabne ibsuun waliigaltee dhukaasa dhaabuu akka kabajus beeksise. Humni waraanaa Liibaanos ammoo eenyu rooketti akka dhukaasa adda baasuuf qorannoo jalqabuusaa ibse.
Egaa daawwattoota keenya oduu gabaabaan sa'aatii kanaaf isiniif qindeesse kan hagammaatti hordoftanidha. Chaanaalii kanarratti oduu dhugaatee kan biyya keessaa fi kan biyya alaa guyyaa guyyaan kan argattan ta'a. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Viidiyoo kana immoo laayik godhaa. Yeroo muraasa booda oduu biraan haga walitti deebinutti nagaan naa tura.